socha bakka waliin kennaa deemnu ulfinaan sirna ulfinaa kana gaggeessuun kan jiraatu waan ta'eef. Kan argaa jirtan kun sirna awwaalcha artistii kabajamaa fi beekamaa Nuhoo Gabanaati. Irreenis bal'aadha. Namni gama keessaattis deemuu ni danda'a. Iddoon hundinuyyuu haala mijaa'aadhaan jira waan ta'eef aduun warri Abujeef artistii goota keenya qabsaa'aa Oromoodhaan loogoo bunaatis kan kanarra caalan dabarsan waan ta'eef hundinuyyuu walobsinee walaammatee walteessisaatiin qabna waan ta'eef waliin sindiqosinadha. Haalli koronaa amma jirus yaada keessa galchuudhaan namni wal gochaa akka deemuuf ilmaan Oromoo hedduutu bakka kanatti argamee jira. Baay'inaan lakkoofsaan hedduudha. warri barrii kanarraa warroon nageessisan xiqqaa jirtan gama duubaatti deebi'a. Gama duubaatti deebi'a iddoo bal'aatu jira waan ta'eef warri barrii irratti jirtan duubatti deebi'a iddoo naannoo kana waan jirreef. Dargaggeessi warri koree keessummeessituu taatan iddoo sanatti gabbu'aatii nama akkaatuma amalaatiin iddoo isaa qabsiisaa deema. Sirna awwaalcha artiist Nuhoo Gabanaati. Namoota baay'eetu irratti argamee jira. Haaluma kanaan gaggeessaa bareedaa godhamaa jira. Ilmaan Oromoo tokko nafne nama hedduutu as jira.
akka balbala rakkisne duwwatti deebi'aati bal'aa jiraawwan warra biyyaalaa lafti guddaa jira taa'uu danda'a warri balbala irratti ijoollee rakkisaa jirtan dhiifama guddaa wajjin duwwatti nu deebi'a. Man sih belum bin. Jirrono live warabi. Ummanni keenya Tahu deh. Orang apa? sirna gaggeessaa goota keenyaa kana karaa kabajaa guddaa qabuun ulfina guddaadhaan waan gaggeeffamaa jiruuf jecha Bana silki diverting godhe jira. namni tokkollee asitti ulfina agarsiisuu waan hin qabneef balbalarra warri jirtan warra isin keessummees caqasuudhaan duubatti akka nu deebitan kabajaadhaan isin gaafanna. Ijoolleen koree keessummeessituu taatan bakka kanaan bakka namni itti wal ga'e kanatti dhaqaatii nama keenya haalaan keessummeessaa duubatti akka deebi'an taasisaa. Akkuma beektanitti gumaachi artiist Nuhoo Gabanaa qabsoo Oromoo keessatti godhe guddaadha. Jireenya isaa guutuu bilisummaa Oromootii fi Oromiyaatiif dhaabbachaa ture. Jireenya barbaachisaa takkaa hin jirre. Jireenya isaa guutuu kan booyaa ture Oromoo fi ofii isaatiif takkaa boo'ee hin beeku. Bilisummaa hawwaa ture asoon argin isa dhabuun eenyuutu nu gaddisiisa. Rabbiin isaaf haa araaramu. Maatii isaa lammii isaa hundaafuu Rabbiin imaanaaf sabrii haa kennu jenna. Jaarsolee namoota gurguddaa iddoo dabarsaatii dargaggeessii balbalarra jirtan kun duubatti nu deebi'a. Duubatti nu deebi'a. Dargaggeessi duubatti nu deebi'aatii namoota gara kana gurguddoo jaarsolee qofti dabarsaati. Namoota kana jirtan fudhataa. Furra tattaan dhaabbaturaadha. Dargaggeessii keessummeessii turtan namoota jaarsolee manguddoo artistoota duubatti deemtanii akka aadaa keenyaa wal ulfeessaan sirna guddaa keenya dhaabbanna waan ta'eef balbala irratti waliin dhiibinaadha.
dargaggeessa achi jirtan obbomaa moo gadaadha horee sirna awwaalchaa kana walitti qabaatii sirnaan ol dabarsaatii namoonni kaan obsaan ammoo nu eeggadha. Barreeffamni kun immoo artiistiin uummataaf jiraate artiistiin hoo gabana uummataaf jiraate uummataaf hojjete uummataaf boqote jaa. Namoonni Arootee goota hayyuu keenya artistiin immoo goonaa gargaaruu barbaadan baankiin waldaa hojii gamtaa Oromiyaadhaa iddoo sanitti kunoo biraanchi isaa kanatee jira abbaan dhufee baatanii hojii deeggarsa gootan jecha janaazaan dhufee jira. Kanaaf dhufaa ta'eef namni hundinuu yeroo as ga'anitti ol ka'anii simannaa namni bakka bakka keessatti dirree keessatti achi deemu qabdanii warri seeree eegsisu iddoo citaa jiru achitti namni akka deemu guutuu jiraata maatii gubbanaa ta'uu bira jiraata waan ta'eef jecha kanaaf ifumaa ol deeggaraatii ifumaaf nageenya keenya kabachiisiisuutu nurra jiraata bakka bakka nu qabadda dargaggoonni keenya uummanni keenyas namni ammallee gana dhufu gana deema gana seenu jira karaa isteediyoomii Adaamaa. Qaamni nageenya jidduu birreen jidduu kumbanaa akka ta'u namni akka waliin deddeebi'ee nu taasisa. Qaama nageenyaatiif ammoo uummanni keenya sirna goota keessanii kabajuudhaaf gaggeessuudhaaf asitti argamtan waan ta'eef qaama nageenyaatiif gurra kennaadhaa dhaggeeffadhaa. Namni bakka jirtanii kaasanii janaazaan goota keenya Arootee hayyuu keenya waan seenaa jiraniif ulfinni garaagaraa goota keenya irratti haa ta'u. Keessummoota hedduu seenaa jira yeroo ammaa kana. Yeroo boqonnaa keessatti ture san ibsaa turan arratan akka nafaana simannaa gaggeessaa isaanii godhaa jira waan ta'eef namoonni karaa banaa karaa janaazaa itti seenu karaa nu banaa karaa banaa kaameraalee dhaqqabaa fuutuu baasuun dhaqqabaa duubatti deebi'aa akka waliin deddeemne.
في ارتيست انه هو ناصر نهلان بفاجرة namu bakka jiru gattaa'uudhaan sagalee keessan gadi qabachuudhaan koreen keessummeessituu fi aamni nageenyaa kallattii nu kan nuuf fudhachuudhaan bakkuma jirtanitti ifuu baasa siquudhaan akka gatteessan isin jenna. Duubatti siqaatii ofuma nagattaa sagantaa guddaa jira. Sagantaa kana karaaniif ulfina guddaa qabuun waan gaggeessinuuf. Sheikh Kenya, Sheikh Abidi Profanis Garam Profanis Kongo Indra Sate Sumati. Mereka semua situlah. Bifuma wal fakkaatuun hojii boonsaa hojjechaa jiru uummanni keenya abbootiin keenya dargaggeessi oromoonni keenya abbootiin amantaa garagaraa artistoonni maatii mootii qaroo hayyuu goota keenya artist Nuhoo Goofanaadhaaf gargaaruudhaaf akkaawuntiin baankii waldaa hojii gamtaa akkasumas baankii daldala Itoophiyaatti banamee jira. Kanaaf namni hundinuu gumaacha akka gootan hayyuun keenya kun ummataaf jedhee oduuniif ofiif illee jiraachaa kan turedha. Nama ummataaf jiraachaa ture kana maatii isaa jiraachisuun gahee hunda keenyaati waan ta'eef jecha hundi keessan gumaacha guddaa turtanii ganamarraa kaasee sochii bareedaa nama boonsu
sirni gootoo waliin gaggeeffamaa jira. Seenaa hojjechuun akkana nama kabajisiisaa tokkummaa Oromiyaa cimsuudhaaf yeroo bara tokkummaa san qabsoon isaan kaasan arraan yeroo bilisummaaf uummanni keenya ijaan arge kana keessatti akkana nama kabajisiisa waan ta'eef nu hundaayyuu warra seenaa hojjetu dargaggoonni keenya walaaca dhasnu sirni gootummaa gaggeessaan raawwatamaa jira. Sirna gaggeessaa goota artist Noo Gobanaa gaggeessaa jirra. Sirna kanarratti qaamonni adda addaa argamaniiru. Afyaa'iin caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Saadaa Ibrahim, itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii, akkasumas hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaadhaa Saadaa Usmaan, hooggantoonni naannoodhaaf federaalaa akkasumas kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Haayiluu Jaldee, hooggantoonni magaalaa, artistoota keenya qarooyyiin gameeyyiin qabsoo uummata Oromoo hangafoota isaaniirraa dhaalan maatiin isaa argamanii jiru. Maatiin artist Noo Gobanaa, aadde Maalikaa Alii fi ijoolleen isaaniitis sirna kanarratti argamaniiru. Akkasumas kabajamtoonni dinqisiifattoonni fi jaalattoonni artistoonni qabsaa'onni Noo Gobanaaf, kabajamtoonni hirmaattoonni sirna kana gaggeessaa artist Noo Gobanaa kanatti argaman gadda keessan ibsachuudhaaf gaggeessaa seena qabeessa ta'e kanarratti argamtanii jirtanii maatiin isaaniitii fi akkasumas bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Adaamaa hawaasa magaalaa Adaamaatii wajjin sirna gaggeessaa miidhagaa kana gaggeessaa jirra waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuu barbaadu. Kanatti aansuudhaan hooggantoonni olaanoo federaalaa kabajamoo obbo Dr. Alamuu Simee nuti argamanii jiranii sirna gootaa keenya gootoonni gaggeessuudhaaf asitti argaman warreenniif namni hedduun dhufe waan ta'eef waan ifin ilmiillanneef raffataa jechaa sagantaa keenya kallattumaadhaan itti galata. Sirnoonni gaggeeffamuu qaban gaggeeffamanii jiranii bakka qabatee jira keessummoonni. Kanatti aansuudhaan akkaataa shari'aatii fi amantaatitti
Sheikh Haji Ibrahim Asbaudan Duai Serna Waca Kanaf akan gaggeessan karaa waltajjiitti itti gaafatamaa dhimma Islaamaa Oromiyaadhaa karaa waltajjiitti hafe. Kundurakan. Bismillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. وفقه الله في دخول جنته. Namni gaddaa akkamitti gadda keessummeessa kan jedhu uffata qaabee ilaaluu danda'a. Yoo sagaleen keenya mul'atu baatullee garaan keenya hunduu boo'icha qabsaa'aa keenyaaf arraba keenyaaf wabii mirga Oromootiif isaafis nuti gadda qabna. Gadda keenya haalli itti baafannu nu muslima kiristaana odoo hin jedhin gidduu kanatti wanti argamneef hundi keenya hoo gadda keenya dirqama keenya bahuudhaaf asitti argamne waan ta'eef hooggantoonnis hoogganamtoonnis nu hundi keenya yeroo tokko obboleessa keenya kanaa Rabbi haa araaramu haa jennu. Akkas harka qabaa Rabbii keessatti yaa Rabbi nu araarame. Yaa Rabbi nu araarame. Amiin. Jannatatti yaa Rabbi nu simadhu. Jannatatti yaa Rabbi nu simadhu. Amiin. Hamtuu isaa irra nu dabrii fi cimtuu isaa nu qeebalii fi ati garaa bal'attaa gara bal'ina keetti yaa Rabbi nu araarame. Oleyyan isaa, haadha isaa, haadha isaa, haadha warra isaa, maatii isaa, jaalattoota isaa, hiriyoota isaa, hunda isaanii Rabbi sabrii bareedduu haa kennu. Hundinuu bakka kana naan qabnu obboleeyyan kiyya. Iddoo boruu hundi keenya itti deemaa jirru kana keessatti obboleessa keenya bifa gaarii kanaan yeroo geessine warri isa simatu immoo akkami jennee of duratti yaaduun dirqama keenya waan ta'eef dhagaa ilma Oromoo kabajamaa Absaayaa Nuufoo Muhammad Goobanaa
yoo dhabnillee hiriyoota isaa kumaatamaan kan lakkaa'amu qabdi Oromiyaan qabdi Itoophiyaa. Yoo isa kana karatti nu harkaa fudhate geeggeessinu isaanin hafte ijoollee coccollee akkasumatti jaalannu ta fuuldura keenya jirtu weellistoota ciccimtuu seenaa seenessituu Oromoo fi Oromiyaati biyyattii fuulduratti ilaaluun dirqama keenya jedhama. Maaliif jennaan Oromoon mallaqa tokko qabdi. Oromoon kataree dhiiga bootti hajiruuf bishaan hin areeratu wanta jedhutu jira. Isa daree hoytaboonni hiriyoota isaa ijoollee seenessitoota tana yaa Rabbii lubbuu nuu kaahii jechuu qabna jedhee. Eegan kana jedhee Rabbis kadhataa ofiis wal jabeessaa wal ijaaraa tokkummaa afaanii osoo hin taane akkuma qabu akkana irratti kanaaf qabsoon ilma kiyya kabajamaa akka gara fuula Rabbii deeme kana odoo amantaan hin daangessin qabsoo saqaatiif qabsoo saphoonaa ta'utu nama kan hunda amantoota jiru hunda bifa hirmaatan asitti akka argaman kan godhe adeemsa kaayyoo karoora sabboonummaa amala isaati sadarkaa kana kan bahuu dandeenyudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jiruu turuu fi sanuu turri garaa jedha Oromoon. Hunda dura tokkummaa keenya yoo ijaarree fi yoo keessa keenya wal hubanne amantaan nuun diigu, amantaan nuun qoodu, amantaan hin qoodamu. Saba bal'aa saba guddaa kana bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin nutti dhufanii nu foon tokko amantaan garagara ta'uu danda'a. Fo'ummaan keenya addaan bahuu hin danda'u. Abbaan amantaa isaa akka barbaadetti gaggeeffachuun yaada isaa ta'ee garuu fo'ummaa keenya, hirummaa keenya, sabummaa keenya, hawaasummaa keenya gidduu galanii diiguudhaaf yaaluu shar'iin kennallee hin eeggamu. Kanaaf
nuti akka Oromootitti tokko jechuu qofa dhiifneetu akki Oromootu tokko taane achi booda akka biyyattiitti tokko taanee biyya keenya keessa. Kana jechuun koo nagaaf qabsoofna, waliin qabsoofna, walitti hin qabsoofnu, waliin qabsoofna. Qaama jidduu keenya seenee nuti guudhaaf deemu humna tokkoon afaan tokkoon rabbi si haa qajeelchu jennee kadhanna. Egaa obboleeyyan kiyyaa shaqaan keenyas kan itti ajaju tokkummaadhaa, wal danda'uudhaa, wal jaalachuudhaa, wal kabajuudhaa. Amantaan hundinuu itti yaamu isuma kana wanta ta'eef kanaaf ani baay'ee yeroo fudhatuun barbaadu yeroo koo gabaabsuudhaaf jecha akkuma isiniin jedhe tokkummaa afaanii osoo hin taane midha bakka jirtanitti hundi keessan wal qabadhaa. Wal qabadhaa bakka jirtanitti. Harka wal qabadhaa bakka jirtanitti. Wanti addaan hin baane. Kun qoodamu. Qoodan qeeballu. Amantaan addaan qoodamnee waliin dhiibnu. Biyya keenya misoomaa fi tokkummaadhaan gara fuulduraatti oofna. Wallaalaa keenya Rabbi nu haa beeksisu. Ilma keenya Rabbi nu haa bulchu. Ilma keenya jannatatti Rabbi nu haa simatu. Galatoomaa. Jazakairan Sheikh Kenya Sheikh Haji Ibrahim Tufa Sirni awal cagoticha Kenya no gobana ala devi ala minaga ten gujaran tanah kan kifame kana wala mina akma oren asuman oren channel Kenya pare like share subscribe gururan ordo basenjena Galatoma oren mamela Kenya tanah galatoma oren aren men akasmati ada ordo basenjena sirni goticha sirna awal cagoticha Kenya no gobana Abso Oromo lalati Oromo kapsa Oromo lalati kandue mawara game gujara akad ten akara gota din akameda gara kan awala mena